Itoophiyaan oomisha qamadii hamma olaanaan guddisuun alergiidhaaf qopheessaa jirti. Biyyattiin sadarkaa kanarra akka geessuuf hoggansi cimaan kennamee fi hojiin qindoominaan hojjetame kan eeramu yoo ta'u, qonnaan bultoonni qajeelfama gama ogeessota qonnaatiin kennaman fudhachuun gara hojiitti galuun bu'aa argamaa jiru kanaaf sababa isa birooti. Keessattuu muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed biyyattiin qabeenya qabdu misoomsuun fayyadamummaa ishee akka mirkaneessitu taasisuu keessatti gahee olaanaa taphataniiru. Muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed godina Shawaa Bahaa aanaalee dugdaa fi boraatti argamuun oomisha qamadii walitti qabamaa jiru kan daawwatan yoo ta'u, bu'aawwan yeroo ammaa gama qonnaatiin galmaa'aa jiran Itoophiyaan nyaataan of danda'uu akka dandeessu agarsiistuudha jedhaniiru. Biyyi keenya oomishuu akka dandeessu, biyyi keenya nyaataan of danda'uu akka dandeessu, biyyi keenya waan tokko mul'ata tokko qabattee raawwachuu akka dandeessu waan agarsiisudha. Kun baay'ee nama gammachiisa. Uummanni keenya ammas oduu bitaa mirgaan dhufaa jiru kan sodaachisu bitaa mirgaan dhagahamaa jiru kana dhiisee xiyyeeffannaa addaatiin tokkummaan hojjechuu yoo dandeenye biyyi kun jijjiiramuu danda'a. Qonnaan bultoonni ammas kallattii mootummaan kaa'u hordofuun oomishaaf oomishtummaa isaanii guddisuu akka qaban kan eeran Dr. Abiy oomisha qamadiin dabalatatti oomishaalee qonnaa biroo irratti hojiiwwan hedduun hojjetamaa jiraachuu fi jijjiiramni qabatamaas galmaa'aa jiraachuu himaniiru. Qonnaan bultoonni keenya waan mootummaan jedhe amananii dhaggeeffatanii tokkummaadhaan keessattuu kilaasterii waan addaati waan hunda kana fidaa jiru kilaasteriidha hojjechuu danda'uu isaaniitti baay'ee gammanna. Wanti kun itti fufuu qaba. Qamadiidhaan dhaabbachuun qabu. Oomishtummaan bunaa guddachuu qaba. Kan beelladaatti itti galaa jiraam innis baay'achuu qaba. Akkaataa kanaan nyaataan of dandeenye gurgurree irraa fayyadamuudhaaf uummanni keenya tokkummaan dhaabbachuu akka danda'u, hojjechuu akka danda'u, kadhaa hiyyummaa beela keessaa kan nu baasu hojii duwwaadha. Kan amannee hojjechuu dandeenye jennaan wanti baay'ee jijjiiramaa jira. Wanti nama gammachiisu bitaa mirgaa mul'achaa jira. Jabaachuudha waliin dhaabbachuudha hojjechuudha. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa Gamsaaniin qonnaan bulaan qonna ammayyaa gaggeessuu danda'uun isaa wantoota hedduu akka salphiseef himaniiru. Qonnaan bulaan keenya mekanaayzeeshinii fayyadamee kombaayineraan oomisha walitti qabaa jira. Oomishni kana ta'uu isaatiin tokkoffaa humni qonnaan bulaa keenyaa akka qusatamu carraa kennaati kan jiru. Yeroo isaa qusachaa jira qonnaan bulaan baasisaa qusachaa jira. Lammaffaa immoo yeroo sassaabbii loosii dhufuu danda'u, harcaatii dhufuu danda'u in hambisa. Oomisha gahaa akka argatus hiree kennaafii jira. Sadaffaa immoo haala salphaa ta'een oomisha isaa gabaatti akka dhiyeessus haala mijeessaa jira. Kanaaf kun bal'inaan hojjetamaa jira. Naannoo Oromiyaatti lafa heektaara miiliyoona 1.7 irratti qamadiin misoomaa jiraachuu odeeffannoowwan ni mul'isu.